Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo kan sadarkaa idil addunyaatti argamtan kan biyya keessaa fi biyya alaa akkasumas midilistii keessaa nu daawwachaa jirtan hunda keessaniif nageenyi kiyya waan kan hundi irraa maddee iddoo isin jirtanitti isin harqabu isin jedha. Egaa qabxiiwwan akkuma isin beektan Oromiyaa miidiyaa neetworkii yeroo ammaan kanaa maal keessa jiraa fi maal irra jira kan jedhuu fi akkasumas Oromiyaa miidiyaa neetworkiin ilmaan Oromootii fi qabsoo warraaqsaa uummanni Oromoodhaa baroota darbee gaggeessaa turee fi ammas itti jiruu fi itti deemaa jiru maal fakkaata. Kanaafiyyuu akka sabatti akka uummatatti maal godhuu qabna akkamitti OMN cinaa dhaabbanna kan jedhus aga tokko hubannoodhaaf isin hubachiisuu barbaada. Kanatti aansee ammoo qabxiin kiyyaa akkuma hundi keessan argaa fi dhagaa jirtan girgiriin biyya Itoophiyaadhaa laga hidha Abbayyaa irratti isii qabatee jira jechuudha. Kanaan wal qabatee gama dippiloomaasii yookaan poolisii biyya alaatiin Doonaald Tiraamp jechuun pirezidaantii mootummaa naannoo Ameerikaa guyyaa kaleessaa gama teleefoonatiin pirezidaantii Sudaan wajjin haasaa gaggeessaniin hidha laga Abbayyaa irratti ejjennoo mootummaan Ameerikaa qabu ifaan ifatti ibsee jira jechuudha. Bilisiginnaan akka uummata sobaa fi kijibduu taate Tiraampiif addunyaan itti bartee qoqqobbii garaagaraatii miti gama deeggarsa gartee saatalaaytii fi waan barbaadaniin rokkeetti adda addaatiin akka Masrii cinaa dhaabbatan of keessatti himee jira jechuudha. Waan inni dubbatu afaan hin baasu osoo hin taane waan mootummaan biyya Ameerikaa jedhe rabbii waaqaa gaditti hojiirra oola jechuudha. Namni waaqaa gaditti addunyaa tana bulchu Ameerikaadha jechuudha. Wanni Ameerikaan harka keessaa hin qabne biyya gara diigamiinsatti oofti jechuudha. Kana fakkeenya fudhachuu dandeenyu biyyoota akka Liibiyaa fudhadha, biyyoota akka Sooriyaa, Iraaqii fi biyyoota akka Yemanii, biyyoota garaagaraa kana fudhadha. Biyya lolli irraan dhaabbanne duguggaan sanyiitii fi warwaraansi sanyii biyya keessatti deemu taate jechuudha. Biyya Ameerikaan harka keessa kaatti jechuudha. Kanaaf laafina dadhabina bilisiginnaatii fi qaawa itti banamee jiru kana arguudhaan Tiraamp kana funyaan dhaabee afaan guuttatee dubbate jechuudha. Maaliif kan san qabxiitti isin dhufa soorii jalqaba gara OMN itti deema jechuudha. Oromiyaa miidiyaa neetworkiin hundi keessan akkuma beektan ijaa fi gurra uummata Oromooti. Oromiyaa miidiyaa neetworkiin miidiyaa hawaasaa qofa osoo hin taane miidiyaa warraaqsaa miidiyaa qabsoo bilisummaa uummata Oromooti. Oromiyaa miidiyaa neetworkiin miidiyaa Oromoon qabdu miidiyaa walabaa miidiyaa gartee logummaa garaagaraa irraa bilisa ta'e uummata kana baroota darban keessa waggaa jahan darban keessa qabsoo hadhooytu gaggeessuudhaan uummata Oromoo qofa osoo hin taane biyya Itoophiyaa san gabrummaa fi cunqursaa sirna TPLF jala kan baasuu danda'e Oromiyaa miidiyaa neetworkiidha jechuudha. Oromiyaa miidiyaa neetworkiin beektota hayyoottan isa akadeemikaal isa jennu ta'an warroota baratan doktoroota piroofeesaroota warroota yaada qaban qabsaa'ota qabsoo Oromoo keessa turan kan boolla keessa dhokatanii turan hunda dirreetti ifatti baasuudhaan qabsoon Oromoodhaa akka galma geettu lammiiwwan sabaaf sablammiin cunqurfamtoonni biyya san keessa jiran hundi akka of danda'an akka Sidaamaan naannoo taatuuf akka Walaayitaan naannoo taatuuf sanbira darbee naannoleen biraa silaa akka naannoo ta'aniif OMN qabsoo Oromoo bira taree qabsoo sabaaf sablammii akkasumas qabsoo cunqurfamtoota geggeessaa ture. Sagalee uummata qimaaltii ta'uudhaan beekama. Sagalee uummata agaa'u ta'uudhaan beekama. Sagalee uummata raayyaa ta'uudhaan beekama. Oromiyaa miidiyaa neetworkiin miidiyaan OMN gitu akka hin jirre Daarektarri Addis Istaandard Tsadaala Lammaa irra deddeebitee miidiyaa warra nafxanyaa miidiyaa warra Habashaa irratti illee dubbachaa turtee jirti jechuudha. Egaa kanaan wal qabatee hundi keessan akkuma beektan du'aa caaluu dura OMN hojii boonsaa hojjechaa ture miidiyaalee miti mootummaa fi kan mootummaa ala jiran hunda isaanii caaluudhaan afaanota hedduudhaan biyya san keessatti sabaaf sablammii walqixa tajaajiluudhaan walqixxummaa sabaaf sablammii eegee sagalee cunqurfamtootaa ta'uudhaan san qofaa miti dhukkuba COVID-19 irratti jechuudha. Koronaa irratti afaanota Guraagee, Silxee, Walaayittaa, Gambeella, Benishaangul, Affaar, afaan Tigree, Amaariffa, Oromoo, afaan hunda dabalatee afaanota hedduudhaan miidiyaan dabarsaa ture miidiyaa OMN ti jechuudha. Miidiyaan OMN egaa hundi keessan akkuma beektan du'a ajjechaa Haacaaluutiin wal qabatee guyyaa tokkotti gaazexeessitoota 42 ol hojjettoota OMN sa'aa takka keessatti dhabuu danda'ee jira jechuudha. San qofaa miti OMN qilleensa irraa buusuudhaaf yaaliin mootummaan guyyoottan yeroo ajjechaa Haacaaluu irratti godhamisan wanni hin godhin jiran gaazexeessitoota hedduu hidhame haga ammaa warroota hin bahintu jira. Kanaafuu OMN guutumaa guututti bittinneessanii maaliif miidiyaan kun miidiyaa dhukkubbii sammuu mootummaa kanatti ta'ee uummata Oromoodhaa dammaqsuu diinagdee biyyattii Itoophiyaa jedhamtu san laamsheessu siyaasa Itoophiyaadhaa qancarsu waan ta'eef mootummaan OMN akka cufamuu fi hayyoottan Oromoo kana dubbadha jira sin durallee Abiyyi Ahmad saa murtaa'aa keessatti OMN cufuu akka danda'u. OMN cufuu qofa osoo hin taane hayyoottan Oromoodhaa daqiiqaa takka keessatti hunda isaanii guura akka malee itti dha'u dur dubbachaa ture. Kanaaf Oromoon pilaan B hin qabdu ka jechaa dubbadhaan. Pilaan A qofa qabna. Galma geenna pilaan B hin qabnu. Pilaan C hin qabnu. Uummanni akka pilaan D itti deema bara.
Yoo karaa kanaan dhufe karaa kanaan eessan jalaba. Kanaan ola dhufe karaa kan deema jechuudha. Kanaaf OMN gaazexeessitoota 42 yeroo tokkotti yeroo dhabetti dhugaa dubbachuudhaan mootummaan Itoophiyaatii fi warri nafxanyoota sirna nafxanyaa leellisan uummata Oromoodhaa mataa gaccabsanii uummata Oromoodhaa odeeffannoo malee hambisanii odeeffannoo malee uummata Oromoodhaa qullaa dhaabuudha kaayuun jira. OMN akka hin jiraanne Oromoon akka odeeffannoo arganne ijaa fi gurra uummata Oromoodhaa jaamsudha. Qaroo kennanu jaamsanii jiran. Qaroon jaamtee jirti ijaa fi gurra namni hin qabne maal ta'a? Harka maratee ta'a jechuudha. Wanta akka dhiibbaa mootummaa kanarratti godhu jechuudha. Abiyyi waggaa kuma nu bituu fidama jechuudha. Ilma isaa nafxanyatti dhaalchisaa hangoo akkasumatti itti deemuudhaaf karoora waan qabuuf jechuudha. Kanaaf OMN ammoo du'a ajjechaa Haacaaluu booda erga gaazexeessitoonni hedduun irraa hidhame booda biyya alaa kanatti akka qilleensa irraan buuneef shoora guddaa qaamni warroonni OMN keessatti halkanii guyyaa dadhabdanii hojjettanii OMN odoo qilleensa irraan bu'in odoo Oromoon mataan gadi hin cabin akka isaatti faan mallaqa dhabnee qilleensa irraa bu'ee jira jedhanii odoo saba kana hin salphisin saba kana hin xiqqeessin OMN qilleensa gubbaa taa'ee saba kanaas hin ga'uun waan guddaadha galata guddaa uummata Oromootii fi saba bal'aa kana bira qabdan isiniin jechuu barbaada jechuudha. Kanaan wal qabatee egaa hawaasa keessaa komiiwwan garaagaraa ni ka'anii komiiwwan kunis yeroo gabaabaa keessatti akka sirraa'uu fi akka furmaata argatu abdii guddaa qabna jechuudha. Fakkeenyaaf OMN gaazexeessitoota 42 yeroo takkatti daqiiqaa takka guyyaa takka keessatti dhabee har'a jiraachuun isaayyuu nu dinqisiifachuu qabna jechuudha OMN makanayyuu jechuudha. Kanaaf OMN irratti ammoo yeroo ammaan kana hir'inni gaazexeessummaa akka jiru hir'inni tokko tokko hedduun akka jiru hundi kennanii beekna jechuudha. Kana furuudhaaf ammoo tinu yoo akka keessa beektu taate rakkinni isaanii yoo akka itti dhiyaattee hubatu taate rakkoo jaraa sirriitti hubanna jechuudha. Kanaaf OMN daranuu bifa mooderni ta'een amma biyya keessaa bahee jira. Dajanee guutamaa biyya keessaa erga bahee booda OMN istuudiyoo Kaayirootti deebi'ee dhaabbatee jira kan dur cufamee ture. Amma Minisootaa Minneapoolisitti istuudiyoo isaa dhaabbatee jira. Seentiraal Awurooppaa yookaan biyya UK keessattis istuudiyoon isaa akka deebi'uu fi OMN akkuma duritti dagaagee uummata Oromootiif sagalee ta'uudhaan hayyoottan Oromootii fi qabsaa'ota Oromoo hunda isaanii kan hammate mariiwwan garaagaraatii fi gartanii oduu atattamaa breaking news isa jennuun kun hedduun odoo jiranii hanqinni tokko tokko hanga gaazexeessummaatiin yeroo jalqabaa Haacaaluun faan du'an isaan mudateef kanaaf furmaata fiduudhaaf akka irratti hojjechaa jiran abdii guddaan qabna. San qofaa miti hayyoottan Oromoos kan isaan jaalannu kan isaan kabajnu maaliif OMN irratti hin dhiyaanne jettanii kan komii kaasaa turtan yeroo gabaabaa keessatti akka isaan gama OMN dhufan aktiivistoonni Oromoodhaa rogeeyyiin hundi jaarsoliin yaamicha bifa garaagaraatiin godhaa turanii godhaas itti jiran jechuudha. Kana malees gaa qabsoon keenya akkamitti itti deema ka jedhu OMN bifa nama gammachiisuun tartiibaan takka lama jedhanii waan deemaniif jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti OMN dhabamuu qilleensa irraa bu'uu dhabuun isaanuuf injifannoo guddaa waan ta'eef jecha ammas uummanni Oromoodhaa OMN cinaa dhaabbattanii ijaa fi gurra keessan cinaa dhaabbattanii irbuu uummata Oromootii fi saba Oromootiif galtan hanga dhugaan Oromoodhaa hin dhokannetti hanga haqi Oromoodhaa hin dhokannetti nuti waan qabnu hundaan dandeettiidhaan leencalloodhaan hamileedhaan OMN cinaa dhaabbannee OMN kajaaruu danda'u anaa fi si ka deebisnee guddisuu dandeenyu anaa fi si OMN ka bakkatti deebisuu danda'u anaa fi atii fi si yoo wal taane qofaa fi yoo OMN cinaa dhaabbannee ka deeggaru taate qofa jechuudha. Isinii galaamiin hubattanii kanaaf OMN ijaa fi gurra uummataati miidiyaa qabsoo warraaqsa bilisummaa uummata Oromooti. Kanaafuu OMN ka duraan caala daran jabaatee akka dhufu abdii guddaa qaba jechuudha. Gabaabumatti jechuudha. Kanaan wal qabatee warroonni garuu namoonni tokko tokko nu amma OMN qeequu dandeenya. Maaliif OMN keessaa gahee waan qabnuuf OMN tumsuu keessatti fandirees gochuu keessatti sagantaalee garaagaraa qopheessuu keessatti jechuudha. Yoo hidhinnoonni tokko tokko kan mul'atan taate bifa arrabaatiin osoo hin taane bifa OMN xiqqeessuutiin odoo hin taane bifa OMN irraa uummanni fagaatuun odoo hin taane bifa obbonummaatiin bifa sirraa'uu danda'uun isa qeena jechuudha. Qeeqni kun ammoo qeeqaa fi nama balaaleffachuu fi arrabsoon takka miti. Arrabsoon balaaleffannaan qeeqni wal sadanuu wal adda adda qeeqa jechuun waan kee qeeqxa waan kenna waan ta'eef qeeqni. Qeeqa isaanii ammoo ni sirreeffata yeroo gabaabaa keessatti abdii guddaa qabna jechuudha. Garuu kana ajandaa godhachuudhaan duula OMN irratti warroota oofuu barbaadan jiru. Kanaaf isaan kunis akka irraa of qusatanii fi ajandaa OMN kana cufnee diina keenya irratti biltsiginnaa fi PP irratti yoo ka xiyyeeffannu taate
baay'ee tokko gaarii ta'a jedhee yaada akka kiyyatti jechuudha. Maaliif jennaan nuti diina guddaa fuuldura nu eeggataa jira jechuudha. Diina kanaan kokkee wal qabuudha malee wal arrabsoo, wal sakaaluu, wal burjaajii garagaraa keessa wal laquun isa sirrii miti ka jedhuun har'a OMN qeeqa qeeqneefis qeeqni kenna nuuf sirrii yoo ta'es namoota hedduudhaaf sirrii ta'uu baatus egaa akka deebinee ammoo ka sirreessu nuuf jechuudha. Oromoon deebi'eetuma wal sirreessaatuma deema jechuudha. Kanaaf OMN ijaa fi gurra uummata Oromooti, miidiyaa warraaqsaa uummata Oromooti. Kanaaf warroonni OMN qeeqaa turtan hedduun keessan galatooma. Kanaafuu OMN waan hedduu akka sirreessaa jiruu fi sirraa yeroo gabaabaa keessatti rakkoon cimaan mootummaan qabeenya isaa saamee istuudiyoo jara meeshaalee gurguddaa biyya alaa kana hunda galchan mootummaan jala guurate OMN qilleensa irraa bu'uu dhabuun isaa tuu dinqisiifamuudha qaba. Isa jedhu ejjennoo akkasii waan qabuuf warri keessan beene warri waan beene itti dhaachuudhaan waan raawwachuu ni dandeettanii jechuudha. Kanuma isin jechuu barbaada. Kanaaf ammootiin OMN deebi'ee istuudiyoo banachaa jira. Masaraalee mootummaan Abiyyi jaraa saame san ka saatalaayitii ka hunda isaa dachaan bitatee qopheeffatee jira. Waan hundayyuu OMN ammas itti fufa jechuudha. Haala matuu deemu daran akka jabaatee itti deemu abdii guddaa qabnaa isin jechuu barbaada. Kanatti taasisee gara J. Tiraamp ceena jechuudha. Pireezidaantiin mootummaa Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaa kaleessaa tuuta gaazexeessitoota White House keessatti taasisanii wal qabatee haasaa gara telefoonaatiin pireezidaantii Suudaan wajjin geggeessaniin hidhaan laga Abbayyaa sadarkaa kamirra akka jiruu fi hidhaan laga Abbayyaa hanga ammaa ijaaramuu keessatti maaliif Masrii callisuun isiyyuu naaf hin galle ka jedhudha. Maaliif dhoosuu dhabdee maaf diiguu dhabdee isa jedhu ka ibsu jechuudha. Keessattuu kanaan wal qabatee Suudaan biyya Israa'el hundi keessanii beektan. Biyyi Israa'el biyya Arabboonni akka biyyatti lakkaan biyya Kwaatar keessaa imbaasii hin qabdu Israa'el. Suudaanii keessaallee hin qabdu ganaa imbaasii Suudaan keessatti yoo kabanattu taate malee. Falastiin keessaa akkas biyyoota Arabaa Arab Liigii isa jennuun biyyoota Arabaa hunda keessaa imbaasii hin qabdu. Kuweet, Kwaatar, marree kana keessaa imbaasii hin qabdu Ingilizii Israa'el jechuudha. Beekamtiin kennaniif akka biyyatti Israa'eliin hin lakkaan. Kanaaf Israa'el ammoo akka biyyatti of lakkaa'uudhaaf warra Arabboota Midilistii kana wajjin dippiloomaasii eegaltee jirti. Kuweet immoo biyya wayii wajjin illee akka imbaasii bantuu fi akka walii hojjechuudhaaf gama siyaasaatiin dinagdee fi hariiroo poolisii garagaraa waliin bocatanii deemaa jiran. Kanaaf Tiraamp ammoo biyya Ameerikaa keessatti waan mo'amuuf keessattuu Riippaabilikaanonni yookaan biyya Ameerikaa keessa lammiiwwan gurguddoon abbootiin qabeenya warroota dantaa Israa'el irratti dantaan isaanii rarra'e waan ta'eef yoo isaan si deeggaran biyya Ameerikaa keessatti ni mo'ata jechuudha. CIA keessas deemii FBI keessas bakka hunda keessa jaratanatu jira jechuudha. Kanaaf mootummaan Israa'el dheengadda jiila isaa ergee Suudaan wajjin haase. Tiraamp dippiloomaasii Midilistii jiru kanaan aangoo filatamuuf deema malee wanta biyya Ameerikaa keessatti hojjetee dalageenii miti. Kana hubachuudhaan danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf Ameerikaan Ijipti Masrii cinaa akkasiin dhaabbattu hundi keenya beekuu qabna jechuudha. Masriirraa Ameerikaan dantaa akkam qabdi? Israa'el Masriirraa dantaa akkam qabdi? Addunyaan Awurooppaan guutuun Israa'el moo Ijipti moo Itoophiyaa cinaa dhaabbatan? Isa jennu laala. Kana laaluu fi hubachuu danda'uu qabdan jechuudha. Ijipti biyya siyaasaadhaan nu caaltu, biyya militariidhaan nu caaltu, biyya dhiibbaa siyaasaa Afrikaatti miti nageenya Midilistii isa handaara galaana qixa Midilistii kana keessatti olaantummaa siyaasaadhaa biyya qabdu. Biyya nagaa Israa'el eegdu waardiyyaa Israa'elii beeka Masrii hin tuffatinaa. Lola guyyaa jaha keessa godhame keessatti irraa fudhattee turte Israa'el. Isiidhaa deebistee fi imbaasii banattee nagaa isii eegsisuudhaaf fira Araboota hunda keessaa shirkummaa akka waliin uumattee jirtu mootummaa eenyuti? Mootummaa Ijipti, mootummaa Masriiti jechuudha. Mootummaa Masrii wajjin dantaa Israa'el eegsisuudhaaf mootummaan Ameerikaa xayyaara isaanii kaabahara irraa ka'u F-16 jennuun Itoophiyaan shurufkaa isaa yoo qabne jechuudha. Jettii balali'ee misaa'ila fedhe darbee deemuu danda'u jechuudha. Ameerikaa waggarraa kennitiif. Bajata miilitarii biyya Ijipti biliyoona 1.5 intarneet irra deemaa laala waan fedhan irraa qulqulleeffadha. Waraana silaa laga hidhaa Abbayyaa ijaaru kana waggatti waggaa lama keessa waggaa sadii keessatti waan laga hidhaa Abbayyaa ijaaru kana waggarraa kennitiif jechuudha. Israa'elii fi Ijipti maaliif jara tana lammii mootummaan Ameerikaadhaa mallaqaan isaan gargaara. Ijipti Araboota keessattis biyya influenshaal taate biyyoota Arabaa kana kontirool godhuudhaaf nageenya Israa'el eegsisuudhaaf biyya seenter taate jechuudha. San qofaa miti.
Kanaali jira. Kanaali Ijipti jira. Awurooppaa fi Eeshiyaa addunyaa qulqullumsiisu jira. Ka Ijipti hojjette. Ka Ijipti qabeenya Ijipti markabni tokko dooniin gaaza fe'u tokko meeshaa fe'u tokko hayyama Ijiptii fi Masriitiin alatti balbala saniin bahee deemuu hin danda'u abadan. Mootummaan Itoophiyaadhaaf biyya akkanatti addunyaatti fuula shaaltaati. Mallasirraa baankiin addunyaa akka mallaqa hin gargaarre goosine sanbira darbanii irra mootummaa Itoophiyaa qollofan jechuudha. Tiraamp laayivii bahee dubbatee jira jechuudha. Okay. Tiraamp yeroo kana dubbatu maal argee dubbate? Maaliif dubbachuu danda'e Tiraamp? Ka jedhu xiinxaluun nu barbaachisa jechuudha. Keessattuu filannoon yeroo guyyaan muraasni hafu filannoo filatamuuf tokko lammata ejjennoo dimokiraatikii fi riippaabilikaanaa addaan baasa. Oromoo kana sirriitti beekama. Oromoon Ameerikaa jirtan jaarmaa paartii riippaabilikaanaa filadhaa. Paartiin riippaabilikaanaa hundi buushillee haa ta'uuti. Kan darban hundi isaanii riippaabilikaanonni Itoophiyaa irratti ejjennoo cimaa qaban. Warri dimokiraatik Obaamaa fa'aa biyya uummanni keessa dhumu ammoo biyya dimokiraasiitti jedhanii dhaqanii biyya ziyaaranii bara. Riippaabilikaanonni qoosaan beekan. Riippaabilikaanonni waa fakkeessu asharakkanuu kan hin beekan. Tarkaan ejjennoon jaraa ifaa fi ifa jechuudha. Kanaaf uummanni keenya Ameerikaa jirtan amma ETV ilaala. ETV'n irra maal jedhe? Waan akka lammiin Itoophiyaa parsantii Tiraampiin filattu lammiin Itoophiyaa hundi Tiraampiin akka hin filanne Joo Baayiden akka filatan jedhee ETV dubbata laala. ETV dubbachaa jira. Nullee gabbaanee maal jenna? Poolisiin qabsoo uummata Oromoodhaa galmaan ga'uu yoo barbaadan taatan Minisootaa xiqqoo warri jirtan isteet Ameerikaa guutuu keessa riippaabilikaana fila. Riippaabilikaanonni dantaa sabaa kennaa fi Oromiyaa dhabii quuqamnoo jettan ejjennoon isaanii Itoophiyaa irratti ifaa fi ifa jechuudha. Kanaaf wal qabatee qaama mootummaa Itoophiyaa keessatti argamu fayyadamuudhaan qaama mootummaa Itoophiyaa jidduutti baname fayyadamuudhaan har'a Tiraamp kana jechuu danda'e. Maaliif Tigraay wajjin nageenyi hin jiru walitti gaarreeffannaa fi amma wal waraansa keessa seenaniitu jira. San qofaa miti. Siyaasni biyya keessa Itoophiyaa keessa jiru biltsiginnaan laayiqee jirti. Uummanni Oromoo biltsiginnaa wajjin nagaan qabu. Amaarri akkasitti itti kaatee jirti biltsiginnaa biyyitti. Abiyyitti Amaarri itti kaatee jirti. Nugusummaa abiyyi kana iyyuu qeebalutti hin jiran. Abiyyuma kana dhugoomsuuf hin deeman. Cinqaa hamtuu keessa jiran. Biyya tokkummaan keessa hin jirre keessatti biyya waliigalteen dhugaa lafarratti keessa hin jirre ka kijibaa kosobaa ka gurmuu fi ka garee qofti keessa jirtu keessatti mootummaan Itoophiyaadhaa sodaatee labsii ganama kana baasee deebii jechuudha Ameerikaadhaaf. Deebiin abiyyi kamaal jedhu baasee Itoophiyaan takkaa warri Itoophiyaa tuqe takkaa nagaa argatee hin beeku jedhe. Itoophiyaan yenakku salaam agintaa'u ayaaqum takkaa nagaa argatanii hin beekanii jedhe. Jarran Itoophiyaan mitshalliloo mitfokkiroo seenaa isii ka dur zamana Minilikii fi zamana Hayila Sillaasee Itaalii fa'aa ture jechuudha. Sanii miti amma addunyaa sanarra jirtu. Seenaa duriitiin miti. Itoophiyaa waraana lolaatiin dhaadataa biyyi. ማንኛውም የእግረኛ ወታደር ለመመከት እግረኛ ስሪዳ አዱኛን እግረኛ ዲፍተ ጅርቲ በድሮን ነው ጫውታው ድሮኒ ሮኬቲ ሚሳኤል ኩማ መቀደሙ ከና መለ አዱኛ ላላ ሰሙ ከሰን በከሚኒ ልክ ጋፋር ሙራ ጅተ ዱላ ሉካ ባዱ መሰተን ይገራ መስሪማ ጅጎት ሉካን አባይ ዮዲጉ በርባደ ትራምፕ ጅት ከነ ሮኬቲ አሜሪካን ከነ ዲቪ ዱማት ያለ መስሪ ደተሎት ምን ችግር አለው ማርኮ ሚሳኤል ለማሰዲን በምበም Raadarii isatti fi raadee bitu sii miti Awurooppaan hin qabdu. Hin beekan. Rasaasa xiyyiitii Ameerikaan qabdu Itoophiyaan qabdu. Meeshaa akkamii akka Itoophiyaan qabdu Ameerikaan hin beekti. Humna Ameerikaan qabdu ka waraana Itoophiyaadhaa Ameerikaan sirrii beekti. Yoo isiin Ameerikaan Masrii cinaa dhaabbatte Israa'elilleen Masrii wajjin dhaabbatti. Mootummoonni Awurooppaa hundi isaanii Masrii wajjin dhaabbatan. Maaliif dantaa jiraatii malee dantaa Itoophiyaa maal qabamee maal argatan Itoophiyaa. Kanaaf Tiraamp kana dubbachuu danda'e jechuudha. Amma mootummaan Itoophiyaadhaa odoo biyya isaa keessatti nagayaan buusin Jawaar Haacaaluu ajjeeste Jawaarii fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo hiite diin alaa dhufu wajjin deebisuudhaaf tokkummaan haa kaanu baadummaa irratti ijoolleen dhuman galanni Oromoodhaa bara baadummaa irra Israa'elii kan Eertiraadhaa kennamee bara. Ilmaan Oromoo kuma meeqatu akka baalatti achitti harca'e
akka horitti bombii tooftanii ilmaan Oromootiin bombii kaasaan ture isin fanjii ilmaan Oromootiin irra jedhuuti kaasii jechaan duuba xiixiidha ijoollee akkasitti fixaan baane isin ijoollee dargaggoota Oromoodha kanaaf uummanni Oromoodha jalqaba BKTV atillee nagaya taate dantaa Itoophiyaatiif yaaduu dandeetta malee ati nagaa dhabdee osoo cunqurfamaa jirtu osoo dhiitamaa jirtu narqaba maarree na godha nagaa biyyatti badee abiy tokkummaadhaan irratti haa kaanu keessaa fi alan rakkoo jiru furuuf maarree eega waa batanii ani bateen hin barbaachisu jechuudha. Hakattamatti Jawaar Mohaammed dhugaa jirtu haqa jirtu sitti himee jira. Poolisiin Riippaabilikaan poolisiin warra Tiraamp maal akka ta'e biyya Masrii wajjin hariiroon Ameerikaan qabdu maal akka ta'e Israa'el maal akka ta'e nageenya Middle East keessa to'achuudhaaf Egypt murteessituudha. Kaanaalii laga guddaa jira. Ka Egypt ka konkolaataan BMW fi jinni Mercedes guutuu fe'amee biyya Arabaatti yoo ta'u achirraan bahee deema baradda. Achi laga Masrii irra bahee achi Kuwait, Qatar, Dubai, Galfii hunda Araba guutuu achi wal gaha jechuudha. Masriin balbala. Itoophiyaan balbala addunyaatii miti ka isiyyuu nagaa buusuu dadhabdee jirti jechuudha. Kanaaf Ameerikallee Tiraampiillee sirriitti hubatanii jiran. Itoophiyaan yeroo laga hidha Abbayyaa kana eegaltu biyyi Masrii biyya joqomeessa keessa turte, biyya mootummaa coomsaa keessa turte, biyya tasgabbii waaraan qabne turte. Kanaaf Masriin nagargaarii Ameerikaa hin dhahaa yoo jette Ameerikaan gara duubatti akka hin jenne Tiraamp nutti himee jira. Jookka Tiraamp jechuun kan atiin ejjennoo feete ibsa feete baasteef kana booda waa'ee Itoophiyaa taasisuu bara biyyi Tiraamp. Addunyaa biyya 50 meeqa bulcha namicha. Waa'ee Itoophiyaa ganaarra deebi'ee achirratti sirreeffama jedhee akka Abiyyii fi jinni ETV irra dhufee nama magalachaa kennu miti kun TV isaatii miti kun Tiraamp jechuun TV isaati yookaan Ermiyaas Laggasa fa'aatii miti. ትላንትና እንደዚህ ብለን ነበር በኢትዮጵያ ላይ ዛሬ አከነ ጎዳ ዮካሞ አከነ ጎና ነመጀዴ ዴቢ ኢትዮጵያ ሰስረሱሚ ተረጅ ነበካ ማሊ አቺ ቦዳ ሴኔተሮኒ ተቆላ መንዱበተን ሴኔተሮኒ ተቆላ መንዱበተን ኩን ከኢትዮጵያ ተቆባ ከሪፐብሊካና ማይራ ሂሪራ ቆጴስና ይደ ሂሪራ ሚቲ ትራምፕ ዋን ፌተ ኦቶ አዲስ ሰሚከራ ገልጭ ሲንደጎ የሮ ትራምፕ ፊለኖን biyyattiidha taqabbaree jira jedhanii warri Ameerikaa guutuun meeqa bahee gaazatti naqanii kaan waan ijitti afuufan uummanni Ameerikaa lammii Ameerikaa gabbahee Tiraamp biyya bulchaa. Kanaaf Itoophiyaan diisitti hiriira bahuu deemti. Hiriira baha namni sin dhaga'u hin jiru. Garuu odoo biyya san keessatti silaa irra walii qaqqaawni jiraachuu baate qoqqoodaniis addaan faca'uun jiraachuu baate silaa irra Jawaarfaan hidhaa keessa jiraachuu baate nulleen addii sochoosne biyyi sun biyya ta'e jenne biyya keessatti akka lammii lammaffatti ilaalamnu miti. Biyya keessatti hayyoonni keenya hidhamanii Oromoo keessatti xiqqeeffame Oromoon mataatti gaccabsan keessatti Oromoon keessa wajjin dhaabbatu abadan biyya alaa kanatti mee Oromoo hiriira isinii ba'u laallaqa. Kanaaf biyya alaa kanatti hiriira waloodhaaf ba'uudhaaf biyya keessatti nagaa buusuudhaaf mootummaan Abiyyi hatattaamatti hidhamtoota siyaasaa hidhaa baasu paartilee siyaasaa doorsisuu diiguu dhaabuu miseensota jaarmoota siyaasaa Oromoodhaa kamuu ka ta'eef kan ta'in illee sabboonaa Oromoo kamuu doorsisuu hiraarsuu tumuu ajjeesuu reebuu reeffa isaa darbee waraabessaa bineensaa kennuu dhaabuu achi booda waliigaltee waloo biyyoolessaa jechuun isa beeraawi magbabaati isa jennu waliigalteen biyyoolessaa godhame nageenyi naannoo Tigraayitti illee bu'ee araaramni gaggeeffame deebi'ee dogoggorri kun akka hin dalagameef garuu namni Abiyyiin amanu hin jiru malee namni Abiyyiin amanee araaramu Tigraan abaddan hin araaramu Abiyyi wajjin ciniinsuu akkanaa kana keessa osoo jiru har'a Ameerikaan kaatee hidhaa laga Abbayyaa dhooftii haa jennu fakkeenyaaf isinitti madaqaa biyya diigamuudhaaf karaa lakkuu gubbaa jirtu bara Itoophiyaan biyya walitti bu'iinsii fi wal waraansa sanyummaa Gaambeella kaduu kun amaara gurraa fardatti kaduu amaara yookaan kaan kun kaan achi buqqisa kun asitti fixa qaawa kana baname keessatti dhageettanii waraana Masriitiin loluudhaaf Itoophiyaan hin dandeettu. Masrii waraana sii feetee achi dhuftee siiniif loltu abadan dumiidhaa sammuu keessan bakka dur hin jirtu addunyaan Masriin Itoophiyaa dha'uudhaaf qilleensarra deemti. Qilleensaan dha'uu dandeetti. Rokkeettiidhaan dha'uu dandeetti.
Suudaan dantaa argatti. Dantaa isii waan eegsifattuuf qilleensa balalii waan hunda na jabdi Suudaan maal fidde. Gaafas Masriin si dhoofteef laga Abbayyaa diigdeef ay Suudaantu xayyaara isii qilleensa hayyameefi Suudaan irra duulawaatti jette addunyaan isin dhiistu. Hin dandeettullee hayyamallee hin qabdullee. Mirga dantaadha. Suudaan illee hojjinaasee jira Tiraamp. Fixee jira. Israa'eel achi turte fixee jirti. Dippiloomaasii Masriin Israa'eel wajjin fixee jirti. Laga kana qilleensa kana fayyadamna meeshama Israa'eliin dhaaliyyoo barbaadanii maal gootan Masriin dantaa walii qabanii barjata. Jarri nu caala jechuudha. Kanaaf akka kun hin taane kasaaraa kana hunda keessa ka biyyattii naqaa jiru Abiyyi Ahmad isa jedhamu. Abiyyi Ahmad hatattamatti biyya san yoo nagaa buusee tasgabbii buusee araarri biyya san keessa bu'ee hidhamtoonni siyaasaa achiin baane biyyi Itoophiyaa maal jira takka Itoophiyaan hin diigamti hin bittinnooti. Takka wal waraansa siin hoo'ee gale. Tigraay nagaa argattee fuuraa yookaan achi sila xalaxxisilanii Tigraay faa qabaa kan argannaa immoo Itoophiyaan diigamtee beeka. Naa qaba qabxii kana. Yoo Masrii fi Itoophiyaan qilleensaan deemtee dhufte sila Itoophiyaan Mediranyaa jinni Suudaanii keessa ba'ee eessa baraama san keessa iyyuu deemu baraanu keessa dhufne hin beeknati. Guyyaa lama keessa hin deemu achi dhume hafa warraan Itoophiyaa. Masrii achirraa ka'ee dhufee dhaamoo kijjiba soba waan hin taanee fi waan hin fakkaanne tokko hin dubbatina. Namni dubbii kanallee laaqe Abiyyi. Dubbii walitti dhufeenya biyyoota sadanii hiikuudhaaf kan isaan gidduu jaarsummaa taa'ee isaan kana addaraddaraa ture gamtaa Afrikaati. Afrikaa Yuuneenii. Abiyyi Afrikaa Yuuneenii nan taane jedhee Raashaa kana keessa leencoo baatii faa qabatee yaratanii Daani'el Kibret faa qabatee karaashaa dhaqe Abiyyi. Jaarsummaa Raashaa fi Ameerikaan na keessa haaseen tuka jedhee filate Masrii miti. Suudaanii miti. Abiyyi mataa isaati jechuudha. Abiyyi mataa isaatu laga Abbayyaa diigsisuu deemaa jechuudha. Lagni Abbayyaa ilmaan Oromootii fi sabaaf sablammoota biyya san keessa jiran kabirrii 200 tanarraa bar maallaqa mura kun boondii bita kun waan meeqaa ummanni diinagdeen biyyattiidha ummanni ummata yoomsitanii lagni kun ijaaramee bar garuu dantaa siyaasaatiif meeshaa akka namni sochiin kolfu seeta Adaanach Abeebee seeta Tiraamp faa Adaanach Abeebee yookaan ammoo takkala masalande fooreen poolisii biyya alarratti ejjennoo mootummaan Itoophiyaa qabu ifaa fi ifa. Abiyyi kanaaf maal sinin jechaa jira. Abiyyi waaliyaadha. Waaliyaa akka biyyaan bahu jettiin amarri warree naaftanya. Waaliyaan biyyaan bahumi waaliyaadha biyyi. Awurooppaan guutuun ganaa qoqqobbii irra kaawwateen mootummaa kana. Jaawar faa hiiktu malee abaddan si milkaa'u namni nama Oromoo tuqee akkuma isin jettan Itoophiyaa tuqee nagaa argatan jiru jettanii nama Oromoo tuqee nagaa argatan hin arginu. Oromoo tuqanii biyyi sun nagaa argatu. Biyyi takka ka eegamtu batsaloota lallaba agar የምትጠበቀው more education sammuu bal'achuu garaa bal'achuu yaadu balaa dhuftu dursanii beeku hubachuu ummata nagaa buusanii hammatanii waliin dhaabbachuudha. Odoo kanan goone Abiyyi wit jettee Puutiniif jabira dhayitee shanaafachaa achiillee dhuftee Ameerikaa shanaafachaa dhayitee kana eenyu ministeera hajaa alaa gadduu andargaachoo afaan Ingiliffaa iyyuu hin beeku bara. This is the book nama jedhu this is the door nama hagasuu jechuun beeknaan warra akkanaa kana fuudhanii White House erga White House addunyaa kana bulchitu Jarmanii Ameerika bulchu. Waraana Ameerika biyya Jarman jira nagaa Jarmanii Raashaa farra. Faransaa faa Itaalii Awurooppaa tana guutuu namni bulchu bara Ameerikaadha. Kan mata kana wajjin qoostaa seen waraana jira guyyaa asitti agarraami. Uffata jira uffatanii deemanii biyya Awurooppaa tana namni tiksu rabbii gaditti eegu Tiraamp Kuwaitiin namni eegaa jiru Kwaatariin biyyoota Arabaa kan guutuu warra gaasa qaban waraana Ameerikaatu tiksaa eegaa jira. Ameerikaa wajjin hin kasalakaan keessa seenaa hiriira daawun Tiraampiidhaan yaada Tiraampiin ejjennoo jijjiirsisaa waan hin taane kun. Kana kamitta Tiraamp masti goo jechuun dandeettu baatee warra Ameerikaatti bahuuf deema warri naftanyoonni bahuu deeman haa baani nu gaafa nagaa arganne malee nu dantaan keenya jalqaba lubbuun jiraachuudha. Gaafa lubbuun jiraadhee an of ta'e qofa Itoophiyaaf deemee du'a. Itoophiyaan hin kabajne
Itoophiyaa anan dhugoomsine Itoophiyaa na saamtu na ajjeestu hayyoota kiyyanirraa hiitu qaroo sabaa kiyyanirraa ajjeestu funyaaniin baati jechuudha. Funyaaniin baati jechuudha. Ajaa'iba iyyuu wanni Tiraamp kun waan ajabaati jechuudha. Kanaaf uummanni kenna kana dhugaa kana beeytanii hubattanii namni qaawa balbala bane Tiraamp laafina Itoophiyaa arge laafina Abiyyi Tigireen achitti kaatanii Oromoon itti kaatamiti si'aayin sirriitti beeka boombiin lakka inni firritti dhoosee bijinni mootummaan kun mootummaa hoffii akka ta'e sirriitti beekta Ameerikaan. Kanaaf yoo majacha kana iyyuu kan dubbannu taate Itoophiyaan albaatiif itti jettatti bilisigannan Tiraamp. Kanaaf namni biyya san sadarkaa kanaan gahe waan mallas irra wayyaa bara mallas ejjennoo qabaa bara inni ga'u bara mallas shiraa fi sharri addunyaa guutuu beeka. Kun ammoo suuraa bakka deemetti Tiraamp kiyyeeshii Puutinii kiyya jarri akkasii miti addunyaan siyaasni akkasii miti. Siyaasni kolfaa fi suuraa ka'uu fi fakkeessiidhaanii miti. Addunyaan akkasii miti. Addunyaan barattee itti leenjitee fayyaa qabdaniisi. Biyya Sooriyaa dhukkee itti kaastu biyya Iraaqii fi biyya ajaa'iba bara biyya baratiin gaadaa fi agas ga'u san daqiiqatti dhukkee itti kaastu gaafa Tiraamp wayne waan ani isin jedhu tokko isin hima gaafa Gadaafi kuffisan Gadaafi waraanni Ameerikaa miilaan dhaqee lolee immoo jetti lole jetti bahara irraa ka'u misaayil achii ka'ee bara Itoophiyaa dhab godhee dhufu jira bara ማንኛውም በአየር ላይና በእግረኛ እግረኛን ዘመን ሊሆን ሀፈጅ ኢትዮጵያ አመላላ ለፈላ ጎርኖ ከረባጅ ደሙ አዘርባይጃን አርሜኒያ ወሎላ ጅር ተን ጉያራ አንገሳ አማከነት ገሩ ሎል ጀራ ሚላኒ ሚት ሮኬቲ ጥጂቲ ሮኬቲ ሚሳይል ወካ ድሮኒ ጀት ደመለ ሀፈጅ ዘመን ሊሆን ወልድ ደመኒ ሚላን ኢትዮጵያ አጭተተ ተተቶ ተሽተሽ ተቶ ካለ ሚሊሻ ፋት ለንጂስ ከከና ሚሊሻ ኡመተ ቢጀ ከሳ ፋት ኢንዶርሲሱ ደመለ ቢዮታ ባህራ ሀይ አዱኛ ቀበል ወጂን ኢትዮጵያ በመናቀሟ ፉከራ ቢሽለላን እንጅሩ አርጎ ጅርተ ኦዶገሩ tokkummaan jiraate amma tokkummaa jettaati lallabdu kana guyyaa rakkoo nu yaammattee guyyaa kaan ammoo nu hidhaan nu reebaan hojjeessamu never ever firummaan akkana qileessina hin jiru. Abbaa jechuun laga hidhaadha. Abbaan qabeenyaa tokko ijaaruu danda'a laga hidha abbayyaa. Garuu ilmaan Oromoo kumaatama dhabaa jiran. Kumaatama nurraa ajjeessaa jira sirni kunii fi mootummaan kun. Eenyummaa keenya nurraa mulqaa jira. Nu saamaa jira. Nu balleessuudhaaf nutti maxxifatee deemaa jira. Kanaafuu nuti ammallee dantaan keenya hidhamtoota siyaasaa hiiksisuudha malee laga hidha abbayyaati miti kanaaf dantaan kiyya. Dantaan kiyya Jawaar hidha abbayyaa arguudha. Dantaan uummata Oromoodha Baqqalaa Garbaa hidha abbayyaa arguudha. Dantaan uummata Oromoodha Abdii Raggaasaa fi Gammachuu Ayyaanaa hidha bahanii arguudha. Dantaan uummata Oromoodha Hamzaa fi Shamsaddiin Faan hidha bahanii arguudha. Dantaan Oromoodha Oromoon bakka kalee turte. Bakka waggaa lamaan irraa turte sanitti deebi'uudha. Mataa walitti qabachuudha. Gaafa san diina feete fira dhooguu dandeetta. Haala kanatti illee qawwatnee wajjin waan barbaanne gochuu dandeenya. Garuu haga sun hin ta'initti ana kiyyanirraa ajjeesa, kiyyanirraa saamaa, na balleessaa, gaafa rakkoo ammoo ani badee na dhaqqabi. Hiriirraa baa biyya alatti jedhee warra qabsattoota namni si dhagu hin jiru. Mee siyaa baaniya namni 5 sii ba'uu danda'a 20 30. Nuti bar abdiin kun Oromoon abdiin kuttu 50 osoo ati dhugaa qabaatte torbaan irraa hiriira sii baana akka warra nafxanyallee ifannee hin galluun jarri guyyaa takka sinii jira guyyaa takka iyyanii guyyaa lammaffaa sitti hin deebi'an ana sitti mati Oromoon garuu abadan hanga waan san qacceen jettutti waan qabdan jalaan deebitu abadan imbaasii Ameerikaa kan Jarman jirutti Awurooppaa kana guutuu sila waan meeqaa meeqa tolii wajjin dalagamuu danda'a ture jechuudha. Garuu siyaasa biyya keessaa laayixee rakkoo mana kee keessaa odoo furatin rakkoo biyya alaa na dhaqqabaa dareeba namni si dhaqqabu hin jiru. Namni si reebu hin jiru. Waaqni Itoophiyaan egzaabirii xabbiqaatan dhugaa rabbii eega. Rabbiin addunyaa kanarraa biyyi inni uumate Itoophiyaa qofaa siyaasa doofaa akkanaatiin maa deeman jedha. Rabbiin addunyaa kanarraa biyyi inni uume Itoophiyaa qofa biyyi inni waardiyyaa ta'e Itoophiyaa qofa rabbi makana iyyuu akkamitti ilaaltan isin warri uummata siyaasa Itoophiyaa kun naagaluu dhiisee jira
siyaasan beekan waan takkan beekan bakka basalut du'aa itti goona jedhan yookaan ammoo tinu Itoophiyaa egzaabeer tasarragaa sabaayitti arga ol qabdi maarra jinni kanaanii miti siyaasni barachuudhaan ummata barattoota hidhuudhaan miti barattoota yuunivarsiitii fi barsiistota hidhuudhaan osoo hin taane isaan kana deeggaraa barachaa misaa'ilallee rokkeettilee hunduu barateetii barkaan ras ga'e ka'arrafa waa oomishee impoortii godheessitti gurguratu hundi isaa barateeti malee sabii irraa bu'eetii fi miti akkamitti hiika baratu kan kutaa kudhanii hiitan kan kudha tokko hiitan ijoollee kan kudha shan kudha jaha kudha torba kudha saddeetii hiitan barsiistota hafuuratti kuttan biyyi garamiin guddatti warra isin leellisu malee ajaa'iba keessan kun kanaaf jee Trump akkasitti Itoophiyaa itti muddee jira kana booda mallaqa saantimii takka Itoophiyaan argattu hin jiru jedhee mallaqni sun mallaqa tabaatii miti mallaqa xiqqaadhaa miti kanaaf mootummaan Itoophiyaa kana booda siyaasa sallee hin sirreeffatu mootummaan kun mootummaa jazbaadha nama jalqaba mana isaa qulqulleessatu diina alaa dhufu tokkummaadhaan ofirraa ittisuu danda'a odoo mana kee keessa rakkoon jiru odoo mana kee keessa dunkaanni dhaabbatee boohaa jiru odoo haati kee boohaa jirtu odoo ilmaan kee darramaa jiran diina alaa dhufu narraa dhoggaa naree baa jechuun namni si dhaga'u hin jiru kanuma jechuu barbaada galatooma jee Doonaald Tiraamp ibsa ejjennoo guyyaa kaleessaa kennaniin mootummaa Itoophiyaa fi biltsiginnaa dam gifiit irratti dabbizaatii ittitee jiru jechuudha kanarratti sukkaaritti dabalama achi booda biltsiginnaan induuti jechuudha biltsiginnaa way wadda akka feetan jedha isin dhageenyu laanu takka abadan lubbuun Oromoo gaafa du'a dhaabde isin dhageenyu gaafa ትክክለኛ ሰላምና እርቅ መግባባት ብሔራዊ መግባባት ላይ ስንደርስ ብቻ ነው ያን ነው ልንደራደር የምንችለው አብረን መስራት የምንችለው ነገር ግን እየገደልከኝ እያሰርከኝ ማንነትን እየነጠቅ እንደ ሁለተኛ ዜጋ እየቆጠርከኝ አንተ አንደኛ ዜጋ ሆነ መሞትላት ኢትዮጵያ ልትኖረች ነው ኔቨር ኤቨር እኩል ልታስተናግደን የምትችል እኩል ልንቋደሳት የምትችል ሁላችን ውስጣ ተከብረን ባህላችን ታሪካችን ማንነታችን በጋራ እኩል ሆኖ ሁሉም የራሱን ማንነት ይዞ የሚያድግባት የሚለወጥባት የሚማርባት የራሱ ስርዓት የሚዘረጋባትን ራሱን በራሱ የሚያስተዳድራትን ሀገር ስንፈጥር ብቻ ነው ኢትዮጵያ ነው የምንችለው አገሲት ደግሞ ቤቴን ሳታጸዳ እናት እያለቀሰች ወንድምን እየገደልከው ወንድሞችን እያሰርክ እያሰነስክ ቤት ውስጥ ሰላምና ጸጥታና መረጋጋት ሳይኖር ከትግራይ ጋር ያለውን ጉዳይ ሳትፈታ ወይኔ ሰላም ሰልፉ አሜሪካ አውሮፓ ላይ ውጡልኝ ማለት ይሄ ውርደት ነው ትልቅ ውርደት ከአንድ መንግስት የማይጠበቅ ነው ለማንኛውም ቸር ይቅናችሁ ሰላም ሆኑ እንግዲህ የሚቀጥለውን እናያለን እንከታተላለን በቅርበት ኢትዮጵያ መንግስት ፉከራና ሽለላ ብቻ ነው የሚችለው እንግዲህ ዓለም በፉከራና በሽለላ ሳይሆን የምትመራው በትምህርት በማሰብ በአእምሮ በብቃት በችሎታ በትጥቅ ኢትዮጵያ ጦር ኃይል ማንኛውም አይነት ከውጭ የሚመጣውን ለመመከት የታጠቀው ቴክኖሎጂ ምናምን ማንን ነው የምትፈግሩት በጥይት እኮ መዋጋት ቀረ እኮ በአየር በድሮን በሚሳኤል በሮኬት ነው ዓለም የሚዋጋው ቀረ እኮ ባዱሜ ቀረ የባዱሜ ጊዜ ነው ቀረው ይሄ ክላሽ ምናምን ብለው ይዘው የምትሄደውን እዛ ወጣቶችን እያስፈራራ ለሚሊሻ ለሰፈር ሚሊሻ ምናምን እየሰጠ ወይ ደግሞ አንዱ ዘር ለመግደል የምትጠቀሙበት ማሳሪያ ነው እንጂ የለም ቀረ ካንተ ጋር እንደዚህ በእግረኛ ሄዶ ጠሽ ዓለም ቀርቷል የለም በኔትለር ዘመን ራሱ አልነበረም አውሮፓኖች ድሮ ነው የተውት በእግር ሰው እንዴት ሄዶ ይዋጋል ጠሽ 1000 ሰው በአንዴ ማጥፋት የሚችል ሚሳይል ሰሩ በአንዴ እዛ ጋር የሚጥሉትን ኬሚካል ሊጥሉብህ ይችላሉ አለቀ ጸጥ ደቂቃ ምን ተመጣለ ዓለም እዛ ላይ ደርሳለች አንተ ገና ክላስ ትላለህ እንዴ ይሄን ነው ማለት ፈልገው
እንግዲህ የምትፎክሩትና የምትሸልሉትን የእናንተ ፉከራና ሽለላ በቅርብ ውጤቱን የምናይ ይሆናል። አመሰግናለሁ። ደህና ዋሉልኝ።